warraa isaanii obbo Barasaa Raggaasaa fi waayilan isaanii namni sadii as buuteen isaanii dhabamuu ibsuudhaan maatiin yaaddoo hamaa keessa jiraa jedhan. Jiru bakka addasiitii kunoo ji'a sadii fixanii gaafa 12 jiin isaanii darbee bakka kanumatti bo'aa jirra bakka waanuma goonu qabnu. Karaa jaarsoliis walitti qabanii maatii bakka nuti karaa keenya waan tokkoyyuu gochuu hin dandeenye yoo dandeessanii karaa keessanan jedhanii andeeddinuu laatanii walitti qabanii warra achii maatii. Ija koo ilaalaniiti bakka isaan wanti hin jennu baay'ee maatiin duuba na jalaa miidhamee innis akka bayetti hafee. Kanan asii ibsuun danda'u maatiin keessa jiru. Aadde Buzee Lammeechaa abbaan warraan isaanii obbo Margiyaa Hangaraasaa hojjetaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo ta'uu isaanii himanii ji'ottaniif hidhattoota faannootiin ukkaanfamanii erga fudhatamaniin as haala isaan keessa jiran beekuu dhabuun dhiphachaa jiraachuu himaniiru. Karaa jaarsolii kana wanta kan arganne nu barbaadaa jennaan uni barbaannee dadhabne amma ofii keessamee barbaadadha. Karaa keessan barbaadadhaa uni bakka dadhabnee karaa keessan itti fufaatii barbaadadhaa nuun jedhanii akkamitti akkas nuun jettu uni maal beenna dubartoota uni maal beenna nu barbaadaa jennaani uni nama dhabne bakka nuun jedhanii waan takka deebbii nuun kennine isaan hoggaama karra qoriitti jaarsummaa warra karra qoriitti bilbilee gaafannoo adaraa keessanii unutti bilbiliina. Adaraa keessanii un harka keenya keessaa fudhanneerra adaraa horrabdiin beetu ta'e unutti bilbilinaa jennaan bakka un bilbila keenyarraa dhaabne bakka isaanirraati wanta akka maftee tokko wanta kan arganne amma jiraa isaaniifuu du'aa isaaniifuu hin beennu bakka. Aadde Iteenush itti dabaluudhaan qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf beeksisu isaanii himanii namoonni kunneen akka gara maatii isaaniitti deebi'anis gaafataniiru. Warra fannoo diimaatti himneerra mirga namaa falmanii kanattis himneerra egaa unka gatii 12 oli guutamee seenaa isaanii iddeetti haalli kun irratti raawwatamerree unka hundaa guunne gashineerraa isaanis hojii marra jirraa han jedhan egaan mayoonaatti kana han jedhamu immoo inuma dhabne malee nuti sagalee hundaaf waan maatii beeku jarri kun waan tokko badiin qabanii sagalee maatii kanaa agahanii warrumti faannoorree akka garaa nuu laafanii namoota keenya gadi nuu lakkisiisanii barbaacha dhabanii achiin akka namne. Aadde Buzeen ammoo abbaa warraa isaanii erga ukkaamfamanii daa'imman qabatanii rakkachaa jiraachuus eeranii jiru. Daa'imoonni bakka barachuu hin dandeenye hundumtuu ijoolleen kun barachuu hin dandeenye bakka barumsa isaanii sammuun isaanii humnaa ol miidhame bakka miidhamee jira. Hoggaa namni illee mana nutti qosoqqosu bakka abbaa keenya dhufee jedhanii gara fulaatti fiigu. Maatiin namoota ukkaanfamanii kun akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoonni ukkaanfaman kunneen karaa bilbila harkaa qaamolee isaan ukkaamseen maatii isaanii waliin ji'oota 3 dura wal arguu isaanii himanii jiru. Ergasiin as garuu as buutee isaanii hin dhageenyes bilbilaanis wal dubbisanii akka hin beekne dubbataniiru. Barsiisaa Lataa Barasaa abbaan isaa obbo Barasaa Raggaasaa erga ukkaamsamaniin as qaamolee hedduudhaaf iyyannoo galchuu himuudhaan bu'aan argame hin jiru jechuun komataniiru. Qaamni hunduu callisee jira karaa manguddoos karaa qaama mootummaati. Qaama tokko gaafannu deebisaan nu kennanis deebii wal fakkaataatu hundumtuu waaqayyoon kadhadhaa jedha. Malee qaamni qabatamaadhaan maayirra akka gahamee odeeffannoo nuuf kennu tokkollee hin jiru odeeffannoo. Mirga dhala namaaf dhaabbanna yookaan immoo falmina jechuudhaan biyya keessa irratti iyyannee turre. Garuu hamma yoonaa deebii nu deebisuu hin dandeenye hin barbaanna jedhanii ragaa fudhatanii achumaan callisanii hafan. Kan nama gaddisiisu abbootiin keenya hundi isaanii ogeessa kan qabamanii siyaasa keessaarree waa tokko kan isaan hin qabne qaamni faannoorree kana beekee akka namoota gurguddoo kana maatii isaaniitti akka nu deebisu. Dhimma namoota kanneenii odeeffannoon qaqqabu kan ibsan Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan damee Baahirdaar obbo Allabbaachoo Biraanuu hordoffiin taasifamaa jira jechuun himaniiru. አቤቱታው ደርሶናል። ያው ዝም ብለን አካባቢው ያሉ ሰዎችን መረጃ እንዲሁ ስልክ እየደዋወልን እያሰባሰብን ነው ገና iyyan isaanii nu qaqqabeera. Naannawa sanatti namoota jiran bilbiluudhaan odeeffannoo walitti qabaa jirra. Ammatti garuu wanti addaan jiru. Maatii namoota ukkaanfamaniis haasofsiisnee turre. Wanti qabatamaadhaan ammatti argameeraa jennu hin jiru. Odeeffannoon nu qaqqabee jira. Dhimmicha duuka buunee hordofaa jirra. Dhimma kanarratti aangawoota naannoo Amaaraa fi godina addaa saba Oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne. Yeroo itti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Haa ta'uutii kanaan dura itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo obbo Abdallaa Ahmad itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo dabalatee hojjettoonni waajjira qonnaa godina 4 hidhattoota faannootiin ukkaanfamuu isaanii. Itoophiyaa keessatti dhimmootii mirga namoomaa gurguddoo gabaasa amanamaa qabu jedhaman keessa kanneen ajjechaa seeraan alaa
ajjechaa murtii malee raawwatamu dabalatee dirqiin dhabamsiisuu dararaa yookaan gocha gara jabummaa gara laafina hin qabne mootummaan raawwachuu haala mana hidhaa keessaa cimaa fi lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu hidhamtoota siyaasaa yookaan hidhamtoota biraa walitti bu'iinsa keessatti miidhaa cimaa irraan ga'u kan jedhu gabaafameera. Duuti yookaan miidhaan namoota nagaa seeraan ala yookaan bal'inaan raawwatamus kanneen gabaafaman keessa jiru. Waggaa kana keessa haalli mirga namoomaa Eertiraa irratti jijjiiramni guddaan hin mul'anne ka jedhu gabaasichi ji'a bitootessa keessa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets raayyaan ittisaa kan Eertiraa yeroo wal dhabdee Itoophiyaa kaabaatti yakka waraanaa akkasumas ajjechaa gudeeddii fi hokkara saalaa gosa biroo dabalatee yakka dhala namaa irratti raawwatamu akka gabaafamuuf murtaa'e malees dhimmootiin mirga namoomaa gurguddoon gabaasa amansiisaa ta'e qaban dirqiin dhabamsiisuu dararaa gara laafina namoomaa kan hin qabne mootummaan raawwachuusaa akkasumas haala mana hidhaa keessaa cimaa fi lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu dirqisiisanii hidhuun walabummaa qaama haqaa dhabuun rakkoolee ciccimoo ta'uu isaanii ibsameera. Hidhamtoota siyaasaa yookaan kanneen biroo biyyoota ollaa biraa keessaa ukkaamsuun akka gaggeeffamu kanneen maqaa dha'aman keessaati. Baatii eebilaa 13 irraa kaasee walitti bu'iinsa hidhannoo magaalaa Allaammaaxaa fi aanaalee raayyaa Allaammaaxaa Zaataa fi Ooflaa keessatti mudateen namoonni manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'an 50,000 ol ta'uu dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Oochaan ibsee jira. Oochaan gabaasa haala jiru ilaalchisee kaleessa baaseen qondaaltota aanaa waabeeffachuudhaan haalli gargaarsa namoomaa hamaa ta'uusaa ibsuudhaan dubartootaaf daa'imman 60,000 lakkaa'aman lubbuun jiraachuuf deeggarsa gargaarsa namoomaa bal'aa akka barbaadan ibseera. Gama biraatiin dubbi himaan Koomishinii Bulchiinsa Sodaa Balaa Federaalaa Obbo Attaalay Abhuwaay lakkoofsi Oochaan baase garmalee kan ol kaafamee fi dhugaa kan hin taane ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa sodaa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kaabaa Obbo Alamuu Yimar garuu lakkoofsi jiru kan gabaasame san caaluu kan himan yoo ta'u buqqaatonni irra caalaan isaanii kaleessarraa eegalee gara qe'eetti deebi'uu eegalaniiru jedhan. Akka Oochaan jedhutti michoonni gargaarsa namoomaa sababaa rakkoo nageenyaa eebila 18 gabaafameef jecha haala buqqaatota saqoxaa fi naannoo ishee keessaa ilaalanii madaaluuf hin dandeenye jedheera. Addi bilisummaa uummata Tigraay Abuut hidhannoo hiikkachuu dhabuu isaan rakkoon hammaatee jechuun dhaabni siyaasaa Izeemaan himatee jira. Hiwaat hidhannoo hiikkachuu dhiisuu isaatiin tuttuqqaan wal dhabdeetti fufe jechuudhaan ibsa baaseen kan himate paartiin Izeemaa mootummaan federaalaa hidhannoo hiikkachiisuun seeraaf sirna akka kabachiisu gaafateera. Torban darbee naannoo aanaa raayyaa Allaammaaxaatti haala uumame ilaalchisee wixata kaleessaa ibsa baasee ture. Himannaa kanarratti sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan waajjira Hiwaat keessatti itti gaafatamaa damee ololaa kan ta'an obbo Iyyaasuu Tasfaayee paartiin isaanii akka waliigaltee Piriitooriyaa keessatti tolfame irratti hundaa'uudhaan karaa nagaa socho'aa akka jiru ibsan. Izeemaan himata kana kan dhiyeesse akka waliigaltee tolfameetti sochii karaa nagaa gaggeeffamaa jiru waan hin barbaanneef yookaan gufachiisuuf barbaadeetu jedhan. Itti fufanis torban darbe naannoo aanaa raayyaa fi Allaammaaxaatti sochiin tures akka waliigaltee tolfametti kan raawwatamedha jechuudhaan obbo Iyyaasuu Tasfaayee dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Manni maree paarlaamaa Biriitan inni olaanu kan House of Lords jedhamu kibxata har'aa seera godaantota Ruwaandaa Biriitan keessa jiran ari'uu jalqabuu dandeessisuu irratti raggaasiseera. Muummichi ministeera biyyattii Riishi Sunaak torban 10 hanga 12 keessatti koolugaltoota gara Ruwaandaatti erguu akka jalqaban wiixata kaleessaa waadaa galaniiru. Sunaak akka jedhanitti mootummaan xayyaarota daldalaa fi hojjetoota leenjii qaban kanneen godaantota gara Ruwaandaatti geessan qopheessee jira. Imaammanni kunis dhuma bara kanaa filannoo duraa gaggeeffamu irratti paartii yaada irratti cichitootaa yookaan koonsarvaatiiviif deeggarsa guddisa jedhanii abdatu. Manni maree kun yeroo dheeraadhaaf seera qoqqoodinsa qabu kana eegumsa dabalataa malee deeggaruu didee ture.
Godaantonni kuma kurnootaan lakkaa'aman hedduun isaanii waraanaa fi hiyyummaa Afrikaa giddugaleessa bahaa fi Eeshiyaa keessaa baqatanii waggoota dhiyootii as imala balaa qabu kan gareewwan namoota seeraan ala deddeebisaniin qophaa'uun bidiruu xixiqqoodhaan Biriteen ga'aniiru. Imala akkasii kana dhaabsisuun mootummaaf dhimma iddoo dursaatti kenne yoo ta'u, qeeqxoonni garuu karoorri kolugaltoota Ruwaandaatti ari'uun namummaa kan of keessaa hin qabnedha jedhu. Oduun har'aaf jenne kanuma.